Itoophiyaawwiinis suusnoo yeroo jennu maal jechuu keenya? Maddamar jechi jedhus hiika maal nuuf laata? Barreeffama Dooktara Kabajaa Obbo Lammaa Magarsaa. Nagaaf jaalalli bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Guyyaa har'aa dhaggeeffatamuu kan qabu barreeffama hiikaa Maddamarii fi Itoophiyaawwiinis suusnoo jedhu hiikti isaa maal akka ta'e Obbo Lammaa Magarsaan kataban isiniif qabadheen dhiyaadheeraa hanga xumuraatti na waliin tura. Namni gochaammoo jechaan madaalama jettee daa'ima xiqqoo yoo gaafatte dogongoree jechaan siin jechuu ni danda'a. Yoo ilma qaroo ta'e garuu gochaan madaalama jechuun deebisuu ni mala. Ida'ami jechuun ati ana ta'ii koottu jechuu moo ati of ta'ii koottu jechuudha jedheen qofaa koo gaaffii of gaafadhe. Itoophiyaan araada hashiishaadha yeroo jennu haa xuuxnu yookiin haa aarsinu jechuu ta'uu hin danda'u jedheeti namana. Mee nuti faayidaa dhuunfaadhaaf jennee saba kana yoo dugda itti galle saba kana xinneessuuf hojjenna yoo ta'e isa kaan ol qabne isa kaan gadi kan qabnu yoo ta'e guyyaa tokko isa uummanni dallaa isaa keessa galfate inni gale abbaa barbaade galfata taanaan eenyuyyuu dallaa cabsee bahuu fi seenuu akka hin dandeenye hubanneeti ni jirra. Argaas turre ammas argaa jirra. Isa kan keenya dhiisa nuti haa salphannuyyuu yaaliin ajjeechaa garaagaraa nurratti haa aggaamamu malee har'as jiraachaa jirra. Kan nuti baannu lubbuu nama 100 otoo hin taane lubbuuma nama tokkooti. Karaa sirrii fi quuqama sabaa qabannee kan nuti duunu yoo taane sabni kun akkuma waaqoo guutuu awwaaletti jaalalaan nu awwaallata. Akkuma Taaddasaa Birruutti nuun dhaadata malee inni guddaan barbaadamu lubbuun keenyi jiraateefis badees miti. Imaanaa saba kanaa ganuu dhiisuudha. Ani wanta kana ifa baaseen saba na jaallatuu fi lapheerraa na amanutti himuu kan hin barbaadu. Ani lubbuudhaan jiraadheen saba kana ganee ofii bareedee jiraachuuf onnee akkasiin qabaadhu. Kana namni na dirqee otoo hin taane filannoo koo gammachuu jireenya kootii fedheeni. Dhuguma dubbachuuf araada kijibaa qabaachuun wanta sirrii miti. Dur isa kanatu kana na godhee isa sanatu lubbuu saba kanaa balleessee isatu buqqisee jireenya dhorkee yoo jenne har'a hoo eenyu? Sabni kun qabsoo kana itti ifaajee itti dhiigee lubbuu qaaliitti kaffalee ati nuuf ifaajee ati lubbuu kee osoo hin qusatiin nu wajjin dhaabbatte jedhee nu amanee nutti laate. Har'a yeroo karaatti wal sakaallu yeroo anatu si caala jennee ciniinnannu carraan saba kanaa maal akka ta'e yaaduu ni dhiifna. Yeroo 2 yookiin 3 saba kana dhiifama gaafachuudhaaf naaf hin milkoofne malee yaalii gochaan ture. Yeroodhaa gara yerootti haalli biyya kanaa karaa walxaxaa fi keessattuu saba Oromoof ofirraa kan dhiibaa dhufe ta'uu nan hubadha. Garuu kun ta'eera jedhee dubbachuuf kan na rakkisu har'as sabni kun irbaata rasaasaa ta'ee nuti sitti salphannee yaalii gama hundaatiin biyya kana diigamarraa hambisuuf carraaqqiin nuti godhaa turre xiqqaadha jedheen hin yaadu. Siyaasni biyya kanaa hamaa akka inni ta'ee fi ibidda ta'e akka inni nama gubu hundumti keenyayyuu kan beeknu. Siyaasa biyya kanaa keessatti dorgommiin inni duraa dorgommii aangooti. Akka aadaa biyya Itoophiyaa kanaatti biyya obboleessi obboleessa ganee aangoo qabatudha. Kuni seenaa fi aadaa biyya kanaati. Sanarraa ka'uudhaan inni tokko aangoo qabatee isa tokko yeroo miidhu biyyuma isaa keessayyuu yaada addaa qabatee jiraachuudhaaf baay'ee rakkata. Namoonni yaada addaa qabatanii akka dhuunfaattis ta'e akka dhaabbataatti jiraachuun hireen isaanii baay'ee xiqqoodha. Waadaan nuyi warra alaa galanii fi dhaabbilee siyaasaatiif galle dagatamee har'a maaltu akka ta'aa jiru walitti himuun hin barbaachisu. Kana keessa galuun keenya saba kana xinneessuu bira darbee biyya kana gara diigamuutti oofa. Gaafa qabsoo keessa seennu anis yaada tokko qabadheen innis yaada tokko qabatee yeroo dhufu wal sakaaluudhaan otoo hin taane yaada nama biraasaniis dandeenyee waliin jiraachuu akka ta'e hubannee waadaas walii gallee yeroo biyyatti deebi'an amma garuu wanti kun hunduu hafee doorsisni garaagaraa qaamota hedduu irratti yeroo gaggeeffamu ija keenyaan ni argina. Sabni kun akkuma nu bira dhaabbatee asiin nu gahe karaa nutti cufa taanaan maaltu akka nutti dhufu isa dhiyeenyaarraa barachuun waan ulfaatu miti. Saboonni biyya kana keessa jiran gaaffilee garaagaraa mirga ofiin of bulchuu wal qabate kan gaafachaa turan har'a eessa akka jiran hundi keenyi kan beeknudha. Akka fakkeenyaatti mootummaan naannoo Tigraay yeroo kanatti ofirraatii dhiibuun nu hin barbaachisu ture. Isa yakka hojjete dhiifama gochuu fi seeratti dhiyeessuutu fala ta'a malee isa achitti galchinee meeshaa waraanaa qabatee ofirraa nu eega yoo ta'e nus isa akka bineensaa ofirraa eegna yoo
ta'e diigamiinsi biyya kanaa hagam fagoo akka hin taane tilmaamuun kan nu dhibu miti. Ida'amuu jechuun aadaa fi duudhaa kee gatiitii eenyummaa nama biraa irratti feenee isa kana fudhadhu kan jennu yoo ta'e dhiiga isaa dhangalaasa malee akka hin eeyyamnee fi tole jedhee akka hin fudhanne gaaffii kan namatti uumu miti. Adeemsa haga ammaatti keessa tarree dhufne keessatti dogongora ani akka dhuunfaatti hojjedhe hedduu ta'us garuu baay'ee ulfaataa fi haga yoonaatti na ceepha'u uummanni kan amanee natti laate ifaaja isaa yeroo dheeraa yeroo inni bakka barbaaduun gayatee karra ofii isaatii barbaadutti deeffatee anaan akka dhaabaa fi akka dhuunfaatti imaanaa na fudhachiisuun anis na amanaa jedheen ifaaja saba kana harkaa fuudhee gara nama biraatti dabarsuuf carraa saaquun koo gaabbii guyyaa guyyaa fi kan yeroo hundaa qalbii na cabsudha. Anis kanaaf jedheetan yeroo lama yookiin sadii dhiifama saba kana gaafachuuf kanan barbaadeefi inni kaleessa sirbaa ture ifaaja isaa malee gatii yeroo argatu caalaa inni kaleessa irbaata rasaasaa ture har'as yeroo irbaata rasaasaa ta'u caalaa maaltu qalbii namaa cabsa. Kana guyyaa tokkoof dagadhee osoo hin taane laphee saba kanaa cabsuurra karaa danda'ameen yaaluuf carraa gochuuf yaalus osoo gatiin argatiin hafe hinumaa doorsisaa fi yaaliin garaagaraa aggaammiin adda addaa fi rakkoon garaagaraa anaa fi maatii kiyya irratti mul'achuu eegale. Sabni kun salphina keessa kan jiraatu yoo ta'e jiraachuun keenya homaa bu'aan qabaatu. Karaan saba kana garbummaa jalaa baasaniin lubbuu ofii laachuun akka ta'e nan hubadha. Ukkaanfamuu ajjeefamanii gatamuu akka ta'e ana caalaa namni beeku hin jiru. Adeemsuma yeroo ammaa kanatti osoo nuti lakki jennu meeqatu karaa hin barbaachifneen salphina hamaa keessa gale. Obboleessi koo Jawaar kan qabsoo kanaaf ifa ta'eef daandii nutti agarsiisaa ture. Gaaga'amni inni keessa tureef ammas keessa jiruuf yeroodhaa gara yerootti danqaa itti uumaa kan dhufe ta'uurraa kan ka'e osoo maqaasaa kaasuuf hin barbaadiin dubbachuuf dirqamee anis gama tokkoon sababa kanaaf gatii dhabeetiin jira. Ni yaadattu yoo ta'e guyyaa obboleessi keenyi biyya hambaarraa gara biyya keenyaa gale yeroo dirree xiyyaaraa gahutti akka inni kabajaan dhufee nu bira gahuu gaafannus baay'eetti dubbiin xaxamaani dhufe. Ololli garaagaraas nurratti eegalame. Innis waan kana waan beeku hin qabu. Erga dirree xiyyaararraatii kaasee qaamoliin nageenyaa isaaf godhamanii nu mormuun akka wal dhabbiin guyyaa sanarraa eegaltuuf rakkoon hamaan anaaf isarratti aggaamamuu jalqabe. Haa ta'uutii inni dhufee galma guddaa yeroo gahutti haa galatoomuu uummanni Oromoo jaallatamaan achitti dhufuun jaalala obboleessa keenyaaf qaban ifaatti agarsiisanii jiru. Haalli yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaa dhufuun yaaliin ajjeechaas yeroodhaa gara yerootti dabalamaa dhufe. Uummanni kan beeku yaaliin ajjeechaa isarratti gaggeeffamuuf yaadame si'a tokko qofaa ta'us garuu si'a 5 yookiin 6 kan ta'u isarratti yaalameera. Isa guyyaa tokko ifaaf ifatti eegdonni biraa akka ka'an dubbatame kan ifatti beekamudha. Ta'us lubbuun isaa galata ilmaan Oromoo guyyaa sanaaf ooltee jirti. Achi bira darbuunis kaafamuun eegdota isaa anaa fi obboleessa keenya salphisuu fi gatii nu dhabsiisuuf kan hojjetame ta'ee raawwatee ture. Wanti hedduus akka nuti baanee hin dubbanneef danqaa nutti ta'aa ture. Gatii dhabuu fi sagalee keenya ukkaamsuuf yakki nurratti dalagame baay'atus qalbii saba kanaa fi haamilee saba kanaa eeguuf jennee osoo hin dubbatiin ukkaamsa keessa galle. Kanaaf anis ta'e hiriyoonni jaallonni koo dukkana kana keessaa baanii ifa gara fuulduraa akka arginu abdii guutuun qaba. Doktara kabajaa Obbo Lammaa Magarsaa. Waan hanga yoonaa na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa yaada qophii kanarratti qabdanii fi jajjabina kadhannaanis ta'e dandeettii keenyaan jaallottan keenya bira haa dhaabbannu jechaa qophii gara biraatiin iccitii biraan qabu. Qalladuun nurran jiraatu waan ta'eedha. Qalladuun nurran jiraatu. Dhimma lubbuu uummataa irratti jireenya uummataa irratti qalladuun nurran jiraatu waan ta'eedha. Gara uummataatti kan deemaa jiru. Hin argu kana. Itoo arguutii hin argu. Itoo dhagahuutii hin dhagahu. Maaliif waan inni bare kan biraatti? Isaaf qabsoo sirrii jechuun wanti biraan hojjetame waan inni waggaa 15 narraa 20 narraa beeku sana ne nuun baasne nu kisaas. Inni nu kisaas. Blessingii yoo argate malee waan ati taakkoo tokko deemuu hin dandeenye
hooggansi kun bor maal ta'uu danda'a? Ay warri kun tokko warri kun ji'a lama sadiyyuun ga'anii. Maaliif waan inni of keessaa baakaappiin inni qabu waan jiruuf baakaappiin sun waan inni itti himu hambiraadha waan ta'eef waanuma hooggansi kun waan ummata kana waan afaan ummata kana waan dubbatte waan faayidaa ummata kana waan ati dubbatte boru bakakkaa wayii dhahee kan balleessu garuu inni barbaadame baatiriidhaan kan dhufu kaalkuleeshinii akkasiidhaan as keessa dhaabbate kan wannoodhaan termoomeetiriidhaan wannoo lakkaa oolu baay'eetu jira hooggansa keenya keessa. Inni kaan immoo an namni baay'een jibba walirraa qabu hin jiru jaalala addaas walirraa qabu hin jiru kan walitti nu fide qabsoodha ummata kanaaf qabsaa'udha waa biraa miti sana jechuun immoo hooggansa mataatee murtii murteessuu qabda nama hojjete jajjabeessaa nama hojjete nama balleessu adabaa yoo ta'u baateen ta'u haa xinnaatu haa guddatu iddoo namni iddoodhaa qabu yookiin rakkoo ga'umsaatu jira baay'ee rakkoo ga'umsaa irraati deliver godhuu hin dandeenye kan biraadhaan ilaaluun barbaachisaadha